Waa'een lafa caraqaa kun hedduu uummata keenya yaaddessee namoota hedduurraa waan garaagaraa diigamee jira. Kanarratti uummanni hoo gaafii akkamii gaafata mootummaa? Waa'een lafa caraqaa kun hedduu uummata keenya yaaddessee jira. Waa'een lafa caraqaa kun namoota hedduurraa manneen garaagaraa fooqiiwwan garaagaraa diigamee jira. Kanarratti uummanni hoo gaafii akkamii gaafata mootummaa? Mana akka nurraa hin diigamne garuu amma booda hin ijaarru jedhaa jiran. Muummichi ministeeraa kun dhaamsa muummicha ministeeraati. Muummichi ministeeraa kabajamoo jaalatamoo obbo Dr. Abiy Ahmad akkasuma Shimallis Abdiisaa gaafii uummataa kana dirqamtanii deebisuu qabdan yookaan ammoo waa'ee lafa caraqaa kana beekuu qabdan. Waa'ee lafa caraqaa kun akkuma Lammaa Magarsaa bara dabre jedhetti lafti yeroo ijaaramu maal eedan akkuma jedhametti yeroo ma ijaaramu sani rakkoon jechuu ammaa miti rakkoon amma hoo maaliidhaaf miskiina darartan lafa caraqaa kanarratti uummanni hedduun komii gurguddaa isne garuu uummanni jaalatamummaa magaalaa bareechuu keessan irratti baay'ee gammannee jirra garuu isin ummata miskiinarraa mana maaliif diidan yookaan ammoo bakka biraa maaliif hin buufne? Itoophiyaan ardii bal'oo qabdi. Kanaafuu lafa maaliif bakka hin buufneef yookaan waan isaan barbaachisu maaliif hin goone? Isin hoggantoota miti? Isin mootummaadha miti? Maa nu qaanfachiiftan billaahi? Dr. Abiy Ahmad akkasuma Shimallis Abdiisaa hedduu isin jala qaanfannee jirra garuu isin jaallanna isin kabanya maaliifi sababni nu isin kabanyuuf hojiin isin hojjetaa jirtanillee boonsadha. Hojiin isin yeroo ammaa irra jirtan baay'ee nutti tolee jira garuu rakkoo uummataa kana hoo maaliif hin hubanne? Rakkoon isin qabdan keessaa rakkoo uummataa hubatu dhabuu qofaadha. Kanaan alatti rakkoo biraa hin qabdan. Rakkoo siyaasaa